Malah digdami tokko akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himaa Ansalaa Isawaatiin. Dargaggoo Lalisaa Huseen Tikaa mootummaatiin magaalaa Adaamaatti qabamuun guyyootaaf erga hidhamee booda roobi darbee gara bakka dhaloota isaa Baalee Gindii fudhatamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii himan. Bulchiinsi Biltsiginnaa dargaggoota cimoo utubaa biyyaa fi abdii Oromoo ta'an addabaabaayii fi laggeen Oromiyaa hunda keessatti ajjeesaa kan ture yoo ta'u dargaggoo Lalisaa Huseen qabuunis hidheetii jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaa Gandaa Kuraa Boolaa jedhamuun beekamutti maqaa waraana bilisummaa Oromootu bosona Roggee keessa jira jedhuutiin waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa dorsaa jiraachuun gabaafame. Aanicha keessatti torbee kana keessa qofa qeerroowwan lakkoofsaan hedduu ta'an kan hidhaman ta'uu Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeeffateetii jira. Godina Arsii Aanaa Muunessaa Ganda Qotee Bulaa Heebal Laaqichaatti uummata guuzar bahee midhaan aramaa ture irratti humnoonni mootummaa dhukaasa bananii lubbuu namoota lamaa kan maqaan isaanii Fayyisoo Irreessoo fi Abdurroo Asabaa jedhaman lubbuun isaanii darbuu jiraattonni himan. Gandoota dabalatee namoonni hedduun reebamuun akka hidhamanis ibsameetii jira. Ganduma kanatti asiin dura sababa shanee qallabdan jedhuun manneen jiraattota 35 ol ta'an ibiddaan barbadeeffamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Boojii Coqorsaa keessatti hidhaan jabaatee itti fufeetii jira. Hidhamtoota keessaa barsiisaa Gammachiisa Abbaayyaa kan jedhaman Onaa Boojii Boqorsaa mana barumsa Jaamoo Tiksee jedhamurraa sababa tokko malee qabamuun hidhameetii jira. Barsaan kun kan hidhameef osoo hojii isaa irra jiru waraana bilisummaa Oromoo asiin darbaa jiru argitee jirta nu dhoksite jechuun ukkaanfamee akka hidhame Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeeffateetii jira. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa Aanaa Dirree Xayyaaraa dabalatee magaalota akka Hararii fi Awadaay keessatti hidhaa fi reebichi humnoota tika mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Oduma walqabateen godina Arsii Aanaa Zuwaay Dugdaa gandoota hunda keessatti kaadiroonni mootummaa waraana waliin ta'uun sababa shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun qeerroo dabalatee maanguddoota hedduu mana hidhaatti guuruun reebicha irratti raawwachaa jiraachuus gabaafameetii jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Itoophiyaa Tigraay keessaa humni waraana Eertiraa fi milishaan Amaaraa bahuu qaba jechuun yaamechaa dhiyeesse. Bulchaan USA dhimma Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun roobii darbe ibsaa kan kenne yoo ta'u deeggarsi namoomaa danqaa malee uummata bira gahuu qaba jechuun akeekkachiiseetii jira. Itoophiyaa keessatti beelli baay'ee hammaataa ta'uu mudachuuf deema jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan damee dhimmoota gargaarsaa beeksisan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaa damee gargaarsa namoomaa kan ta'an Maark Lowcock mana marii nageenya dhaabbatichaaf akka himanitti uggurri loltoonni mootummaa federaalaa fi waraanni Eertiraa Tigraay keessatti taasisaa jiran baatii lamaan dhufan keessatti beela hamaa hordofsiisuu danda'a jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Gaazexeessaan New York Times kan ta'e Simon Markii dhiyeenya Itoophiyaa keessaa ari'amuun gocha bilisummaa miidiyaa walabaa ugguruuti jechuun yaaddoo guddaa akka qabu dameen haajaalaa Ameerikaa beeksiseetii jira. Lammii Ayirlaand Simon Markii hojii isaarraa uggurame akka yakkamaatti biyya ari'amuun waan ta'uu hin mallee fi rifaa isaadha jedhee dameen haajaalaa Ameerikaa ibsa fuula Tiwiitara isaa irratti baasen. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'ina oduu kana oduu idilee keessatti argattu Ansalaa Isaaf gamoo ogummaa suur-sagaatiin abdicha maaltu nafaana ture horaa bulaa deebana. Malah 21 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti himaa Ansalaa Isawaatiin. Dargaggoo Lalisaa Huseen Tikaa mootummaatiin magaalaa Adaamaatti qabamuun guyyootaaf erga hidhamee booda roobi darbee gara bakka dhaloota isaa Baalee Gindii fudhatamuu maddeen Oromiyaa miidiyaa neetworkii himan. Bulchiinsi Biltsiginnaa dargaggoota cimoo utubaa biyyaa fi abdii Oromoo ta'an addabaabaayii fi laggeen Oromiyaa hunda keessatti ajjeesaa kan ture yoo ta'u dargaggoo Lalisaa Huseen qabuunis hidheetii jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa Aanaa Ammayyaa Gandaa Kuraa Boolaa jedhamuun beekamutti maqaa waraana bilisummaa Oromootu bosona Roggee keessa jira jedhuutiin waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa dorsaa jiraachuun gabaafame. Aanicha keessatti torbee kana keessa qofa qeerroowwan lakkoofsaan hedduu ta'an kan hidhaman ta'uu Oromiyaa miidiyaa neetworkii odeeffateetii jira. Godina Arsii Aanaa Muunessaa Ganda Qotee Bulaa Heebal Laaqichaatti uummata guuzar bahee midhaan aramaa ture irratti humnoonni mootummaa dhukaasa bananii lubbuu namoota lamaa kan maqaan isaanii Fayyisoo Irreessoo fi Abdurroo Asabaa jedhaman lubbuun isaanii darbuu jiraattonni himan. Gandoota dabalatee namoonni hedduun reebamuun akka hidhamanis ibsameetii jira. Ganduma kanatti asiin dura sababa shanee qallabdan jedhuun
manneen jiraattota 35 ol ta'an ibiddaan barbadeeffamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Coqorsaa keessatti hidhaan jabaatee itti fufeetii jira. Hidhamtoota keessaa barsiisaa Gammachiisa Abbaayyaa kan jedhaman ona Boojii Boqorsaa mana barumsa Jaamoo Tiksee jedhamurraa sababa tokko malee qabamuun hidhameetii jira. Barsaan kun kan hidhameef osoo hojii isaa irra jiru waraana bilisummaa Oromoo asiin darbaa jiru argitee jirta nu dhoksite jechuun ukkaanfamee akka hidhame Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateetii jira. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa dabalatee magaalota akka Hararii fi Awadaay keessatti hidhaa fi reebichi humnoota tika mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Oduma walqabateen godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa gandoota hunda keessatti kaadiroonni mootummaa waraana waliin ta'uun sababa shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun qeerroo dabalatee maanguddoota hedduu mana hidhaatti guuruun reebicha irratti raawwachaa jiraachuus gabaafameetii jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Itoophiyaa Tigraay keessaa humni waraana Eertiraa fi milishaan Amaaraa bahuu qaba jechuun yaamechaa dhiyeesse. Bulchaan USA dhimma Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun roobii darbe ibsaa kan kenne yoo ta'u deeggarsi namoomaa danqaa malee uummata bira gahuu qaba jechuun akeekkachiiseetii jira. Itoophiyaa keessatti beelli baay'ee hammaataa ta'uu mudachuuf deema jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan damee dhimmoota gargaarsaa beeksan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaa damee gargaarsa namoomaa kan ta'an Maark Lowcock mana marii nageenya dhaabbatichaaf akka himanitti uggurri loltoonni mootummaa federaalaa fi waraanni Eertiraa Tigraay keessatti taasisaa jiran baatii lamaan dhufan keessatti beela hamaa hordofsiisuu danda'a jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Gaazexeessaan New York Times kan ta'e Simon Market dhiyeenya Itoophiyaa keessaa ari'amuun gocha bilisummaa miidiyaa walabaa ugguruuti jechuun yaaddoo guddaa akka qabu dameen haajaalaa Ameerikaa beeksiseetii jira. Lammii Ayirlaand Simon Markii hojii isaarraa uggurame akka yakkamaatti biyyaa ari'amuun waan ta'uu hin mallee fi rifaa isaadha jedhee dameen haajaalaa Ameerikaa ibsa fuula Tiwiitara isaa irratti baaseen. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'ina oduu kana oduu idilee keessatti argattu ansara sabab gamoo ogummaa suursagaatiin abdicha maaltu nafaana ture horaa bulaa deebana. Amala 21 akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu gaggabaaboo guyyaa kanaa isinitti hima ansara sabaatiin. Dargaggoo Lalisaa Huseen Tikaa mootummaatiin magaalaa Adaamaatti qabamuun guyyootaaf erga hidhamee booda roobii darbe gara bakka dhaloota isaa Baalee Gindii fudhatamuu maddeen Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii himan. Bulchiinsi Bilisiginnaa dargaggoota cimoo utubaa biyyaa fi abdii Oromoo ta'an addabaabaayii fi laggeen Oromiyaa hunda keessatti ajjeesaa kan ture yoo ta'u dargaggoo Lalisaa Huseen qabuunis hidheetii jira. Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa ammayyaa gandaa Kuraa Boolaa jedhamuun beekamutti maqaa waraana bilisummaa Oromootu bosona Roggee keessa jira jedhuutiin waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa dorsaa jiraachuun gabaafame. Aanicha keessatti torbee kana keessa qofa qeerroowwan lakkoofsaan hedduu ta'an kan hidhaman ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateetii jira. Godina Arsii aanaa Muunessaa ganda qotee bulaa Heebal Laaqichaatti uummata guuzar bahee midhaan aramaa ture irratti humnoonni mootummaa dhukaasa bananii lubbuu namoota lamaa kan maqaan isaanii Fayyisoo Irreessoo fi Abdurroo Asabaa jedhaman lubbuun isaanii darbuu jiraattonni himan. Gandoota dabalatee namoonni hedduun reebamuun akka hidhamanis ibsameetii jira. Ganduma kanatti asiin dura sababa shanee qallabdan jedhuun manneen jiraattota 35 ol ta'an ibiddaan barbadeeffamuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallagga Lixaa aanaa Boojii Coqorsaa keessatti hidhaan jabaatee itti fufeetii jira. Hidhamtoota keessaa barsiisaa Gammachiisa Abbaayyaa kan jedhaman ona Boojii Boqorsaa mana barumsa Jaamoo Tiksee jedhamurraa sababa tokko malee qabamuun hidhameetii jira. Barsaan kun kan hidhameef osoo hojii isaa irra jiru waraana bilisummaa Oromoo asiin darbaa jiru argitee jirta nu dhoksite jechuun ukkaanfamee akka hidhame Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii odeeffateetii jira. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Dirree Xayyaaraa dabalatee magaalota akka Hararii fi Awadaay keessatti hidhaa fi reebichi humnoota tika mootummaatiin uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee itti fufee jiraachuu maddeen gabaasan. Oduma walqabateen godina Arsii aanaa Zuwaay Dugdaa gandoota hunda keessatti kaadiroonni mootummaa waraana waliin ta'uun sababa shanee wajjin hidhata qabdan jedhuun qeerroo dabalatee maanguddoota hedduu mana hidhaatti guuruun reebicha irratti raawwachaa jiraachuus gabaafameetii jira.
Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden Itoophiyaa Tigraay keessaa humni waraana Eertiraa fi milishaan Amaaraa bahuu qaba jechuun yaamichaa dhiyeesse. Bulchaan USA dhimma Itoophiyaa qofa irratti xiyyeeffachuun roobii darbe ibsaa kan kenne yoo ta'u, deeggarsi namoomaa danqaa malee uummata bira gahuu qaba jechuun akeekkachiiseetii jira. Itoophiyaa keessatti beelli baay'ee hammaataa ta'uu mudachuuf deema jechuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaan damee dhimmoota gargaarsaa beeksisan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hoogganaa damee gargaarsa namoomaa kan ta'an Maark Lowcock mana marii nageenya dhaabbatichaaf akka himanitti uggurri loltoonni mootummaa federaalaa fi waraanni Eertiraa Tigraay keessatti taasisaa jiran baatii lamaan dhufan keessatti beela hamaa hordofsiisuu danda'a jechuun akeekkachiisaniitii jiru. Gaazexeessaan New York Times kan ta'e Simon Market dhiyeenya Itoophiyaa keessaa ari'amuun gocha bilisummaa miidiyaa walabaa ugguruuti jechuun yaaddoo guddaa akka qabu dameen haajaalaa Ameerikaa beeksiseetii jira. Lammii Ayirlaand Simon Market hojii isaarraa uggurame akka yakkamaatti biyyaa ari'amuun waan ta'uu hin mallee fi rifaa isaadha jedhee dameen haajaalaa Ameerikaa ibsa fuula Tiwiitara isaa irratti baaseen. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya oduun gaggabaaboo ammaaf qabanne kana fakkaataa bal'ina oduu kana oduu idilee keessatti argattu ansara isa bafgamoo ogummaa suur sagaatiin abdicha maaltu nafaana ture horaa bulaa